Lalle kadha lalle dhaqee bakka hin taane gudeedama. Keenya namni quba qabu hin jiru. Akkuma Jawaar Mohammad ta'e Itoophiyaa san keessatti waan Oromoon taate bineensi bosonaa osoo afaan beekanii dubbata barka dhiiga Oromoo nyaate. Warri Itoophiyaan higgii qabdi. Itoophiyaan seera qabdi. Biyyiti seeraan bulti. Seeraan bulti biyyiti. Biyya seeraan bultu keessa jirra. Biyya dubartiin itti gudeedamtu. Biyya daa'imni waggaa meeqaa itti gudeedamtu. Biyya gudeedanii kaanii birriin keessa dhossan. San keessatti Itoophiyaa abbichuu abbaa malee hammalaan hudduu keessan isin haa yaa'u. Mata ziftii. Wallah osoo afaan biraa wayii beeke afaan chaayinaa kana rabbiin na beeksise. Hin miliqa seetanii wallahi ni miliqa. Inshaallah wallahi osoo akka afaan arabaa baradhe kan afaan chaayinaa fa afaan wannoo kana fa beeke rabbi kakadhee ni miliqa. Hai fayya qabdanii isin. Haati tiyya chaayinaa abbaa kiyyatu Itoophiyaa dhadhee miliqa wallahi. Osoo ummata keenya akkati sangaa waliin oofan san ummata keenya san akkasitti argani asit dhufanii gurbattii quuftee xiyyaara seentee xiyyaara keessaa hin bu'u jette irratti wirrilil jedhan. Irra rakkatanii bara. Wallahi irra rakkatanii bara. Dantaa isaati kalaas. Seenee keessaa hin bu'u jedhe sirna isaaniitti bulchaadha bara dhufee bara kenna dhaqee achirra taa'e malee teessoo isaanii irra dhaqee taa'e malee sirna isaaniitti bulchaadha Itoophiyaa. Wanni Itoophiyaa keessa haaraa'ee maal inni yoo muka dhaabuu taate malee. Itoophiyaa keessatti wanni haaraa'ee isin jettan maal inni yoo siidaa milikiitii fi muka dhaabuu taate malee. Mee wannummaan Itoophiyaa keessatti sirni haaromni kun dhufee haaraa'umsa jettan maal inni natti simaame hin jiru jechuudha. Abiyyi Oromoodha Oromoodha namni isin mormu hin jiru. Garuu horee dhaqeetiin teessuma duraanii sanirra taa'e teessuma mililik irraa kaa'isanirra taa'e teessuma Haayisillaasan irraa kaa'isanirra taa'e kitaabuma san dubbisaa jira jechuudha. Sirni nurraa jijjiirame hin jiru. Nuti namni abiyyiin jibbu hin jiru bar. Ani abbichuu hin jaaladha. Hin bareeda osoo lammaffaa na godhate fa nam fedhaa jechuudha. Osoo na lammaffate abiyyiin nam fedhaa. Ittiin heerumaa jechuudha. Dhagitanii garuu hoo abiyyi namni jibbu hin jiru. Oromoodha of course Oromoodha namni jibbu hin jiru. Garuu hore sirni sun ammallee achuma jira. Sirni jijjiirame hin jiru. Hadda mee yoo argitan uummanni lixaa kun jechuudha. Akka inni itti baraa waggaatti itti gidirfamaa argaa jirtanii abbaa obsa qabanii uummanni sun. Kutaa Oromoo kutaa kudha. Takka keessa. Kutaa Oromoo kutaa kudha takka keessa wanni akka Wallaggaatiif Shawaa ammas ummata Walloo baraa waggaatti cafamaa jiru inuma hin jiru bara. Inuma hin jiru. Teemasoonni waa garas jirtullee asirra meeqa isiititu jira jechuudha. Tultullaan tunni asirraa tultul jechuun malee takkittiin isii gadi baatee waa'ee jireenya isii dubbatu. Obboleessa kiyya asirraa geemmi taphatta asirraa fanii goota asirraa taphatta asirraa qoosta. Obboleettiin tantee biyyatti abbaan kan keetiif haati kan kee qambaraan itti fe'amee akkasii magaalaa keessa harkifaman rakkatan jechuudha. Hadda yoo biyyatti kan kee nagaa hin qabne kolfaaf tamna asirraa kolfitu maal inni. Mee na himaame. Kolfaaf tamna asirraa kolfitan maal inni na himaame oomishee irraa onnatta. Feemasiin Oromoo xiqqoo famma seef hooloon isaa kuma 800 galee kanaan galee hudduu Amaaraa jira. Achi jala taa'e. Itoophiyaawee ብሔር ብሔረሰቦች እንደምራለን ኢትዮጵያ መሆን መኖር እንችላለን። ረከኔ ኮንሰርት ቴዲ አፍሮ ደቀዶ ከቴ ረከኔ ዲቆ ሲ ፈማሰ ታናን ገሌ ሁዱ አማራ የለ ፎሎን ስታፍ ሚሊዮን ተቀገላን ስላዩ ወለካ ገዲ አማራኒ አሲዮሊን ኦሮሞ ዳማለ ገሌ አማራ የለት አቺ ከሳ ዲቤቱ አማ ፌማሲ ማገ ነበር ተቆመነ ኢንሻአላህ አክ ነምኒ ተቆ ፈመሱን ፌኑ በር አንገረ ክያኒ ነምኒ ተቆ ፈመሰ ያክ ኢትዮጵያ አሪ ተከበ ከመን ፈዷል ኢንሻአላህ ጉዱ አረሰንተን ተቆም ከሰላ አማ አስሊ ማንኩን ለየቹ asli mama ta isaachu oso afaan amaariffaa kana jechuudha xulug godhee kabee kutaateeti akka raachii kanatti akka nasrii oonole kanatti qaata amaara keessa galee dibbee nutti tume
Rabbi tu yu afaan Amaariffaa kana baay'ee hin beeku. Ummata Arsii kana Rabbi qullatti hambisuu hin qabuudhaaf. Rabbi nu yaadate. Qaada silaa Joon Daaneel jala galee achi yaazuu lika kun zarraaf akaakii zarraaf Itoophiyaa hayyatee duroo sagarnoo jedhe sila. Waraabaa biraan gayaa silaa isinuu beektani. Waraabaa والله فيمس مكانه تدمني بر نهمه كفم مسيبني خانه دمني جدا بر نهمه كفم هراسي غونه نهمه كفم مسيب تاني خاتاني السلام عليكم سنين جرو بر غرغار سا اور موتي جتن ايجي تاني ايجي سيب تاني فدن كدتني بيينيا تاني فدن ابره زكي يفهم مسون كانكي يو امتك يتي فنتانه قله حسينو ولا كان جور فورو مليون يو قباتي كم ندي بيجا اورمو دابر نانسبه كم ندي بيجا اورمو دابر اسيد دمه سلاله كبوي ايو ستدو تلالو رغوندر يو دمه رتولافي فيمس اورمو دا يو غوندر دغه رقلالتا يو تግራይ دمه رقلالتا yoo asin hawaasa gara sidaamanii gabboo irra qallaalataa feemasi oromoodha deemee Tigraay dhaqee ummaa isaa laaluu irra jechuudha feemasi oromoo akkas irra qallaalataa goofaa jirra jedhanii amma dheengadda ummata goofaadhaaf akkasuma goofa lafti sigigaattesan jechuudha goofaadhaan lafti ummanni dhumate jedhaniitiin hundi xiqqaa guddaa namaa iyyaa ture doo ummata kiyya san jaaladhee osoo hin taane kun hojjimmaan keessan lafatu sigigaate هذه كاتو أقدتو سمي إنه تلافا كاسي كان أبجد أبر ساقالي أنو مدى أورموتي في فنجان تكتات لفقت لقيت دبرسا يتو لفقت لقيت دبرسا نتركنا متى كأنها قبل نبر إثيوبيا كيسا هيجي جرا ما إثيوبيا كيسا يجرو هاتي فاتي أكمل تأرجو دم أنا كمل تأرجو دم هيجي إثيوبيا كيسا يجرو كان akkamitti arguudha ishee Itoophiyaa keessa higgiin ni jira gaafa dubartiin Oromoo takka gudeedamtu higgiin Itoophiyaa keessa eega jiraate maaliif sagalee hin taane mirgi dhala namaa Itoophiyaa keessa qixa ka eegame eega ta'e maaliif wanni Oromoo kunin gaduma ruuqamtee hafti yaaddaniirtanii kan akkasi waan biraatiif asirraa iyyitan mee kana eenyuun fayyaadee jirame qalamtanis namni isinirraa dhageettii dubbatu hin jiru ajjeefamtanis waan barbaadan godhatanis homa barbaadan taate Oromoo majachaadhaaf irra gad ejjetamte garuu hore deemtanii hudduu beera Amaaraa keessaa hudduu naqanyaa keessaa dibbee tumtan jechuudha zoortee Oromoon tun kuushitti hin galtu dhumti isii amma dhumti kenna kuushidhanii kuushitti hin gallu mee qoradhaa warri seenaa beektan deemamee seenaa dubbisa sirri galta keessaa dubbisu barbaada waan kanan seenaa kana jechuudha Oromoo tan jechuudha seenaa Oromoodha dhumti teenna qumaata galluun oollu ummata Minilikii kanatti akkamitti isaanuu afaan kenna hin beekanii nuti afaan isaanii hin beeknu gaafa aktiivistiin Oromoodha afaan Oromootiin waa dubbate namni dhageeffatu hin jiru gaafa artistiin Oromoo sirba Oromoo baase namni dhageeffatu hin jiru sirba qumaaxaa kan sheekiin illee kun murga qeensa abba guddaa kanatu socho'a gisee waa sirbi teedii afroo gadhiifame akkana godhata taa'e makiinaa keessa taa'e qat sheettichallee quba lukaatti socho'a ka qeesii illee akkas doftoraan illee daaftaraan illee akkas rafee lubbuu rafi rakkoon qabu nama raffisuu illee eegalle alhamdulillah رفي بس نبوس زلايو والله ركني أنا كم اتجاهاتهم تو تكاتتي ركع والله أكتي دب بنونا
yoo asii waa'ee abiyyi dubbatanii FG jettee dhuftee jala kana paantii baafattee deemti 5G jettee asuma maqaa abiyyi dubbannaan duruu dhufe gizee gattutti ilaaltu si gumoo jedha gaattiraa jedha obboleessi yeroo akka sabaatitti akka intala Oromoo kutaa kudha takkaa keessatti jibba abiyyiin qabu jibba jimmaan qabu akkamitti jibbaan biyya abbaa kiyyaa biyya abbaa Jifaar akkamitti jibba diiniif duniyaa keessatti illee seenaa qaba akkamitti isa jibbina yoo ilaaltan Mani share muta diqaale haadha keetii bayabbo yete jira kana baati ufirraa du'aan kunni isinillee deemaati miskinticha keessan kamana hidhaa keessatti shamaa jiru san halkanii guyyaa jala taa'aa iyyadhaa baafadhaa jim isin haa godhu jimma dhaasirra yaa'inaati aktiivistiin keessan hin jiru hudduu harree keessa jira wanna famousin keessan hin jiru caati afaani guurateetiin mandara keessa haasayaa deemaati miskinticha harkaa lutti irraa ciramtee mana hidhaa keessa jiru san isa san sagalee ta'a deemaati iyyaa deemaata san sagalee ta'a mana banadhaati aanjaa keessan ganda arrabsuudhaaf rakkattanii isa san iyyaa isanillee jechuudha warri wallagga shawaa maaliif hin jettan kunin jechuudha deema iyyaa biitii keessa rakkataa jirti feemasii hedduu qabdanii asirraa warra fooloo 200 500 600 achi jala taa'aa waa'ee saba keessanii iyyaa waa'ee saba keessanii dubbadha gizee Itoophiyaan tuntu qabdu akkuma taate dadanii gizee waa'ee Amaaraa kan argitaniitiin jettan hudduu isin dhukku gizee ganda keessanii hin jirtan mee asli mamma isin jibbitan kana laala deengadda waa'ee shirkaa irratti aarsaa kan falee bar waa'ee ummata shirkaa irratti aarsaa kan falee bar akkaawuntiin isaa shaddaawun ta'ee waa meeqa jedhameeni waa meeqatti moggaafame aarsaa kan falee bar aarsaa akkasii kan falaa deemaati nuti ummanni arsiidha ni wareegamnaa fi asliidha ammataa kiyyatti asliidha ni wareegama because gaafa ganda kiyya keessa rakkoon galte gaafa ni hin cadhisin gaafa ni hin dubbatin gaadiddu akkana gaachana kana qof duuba qabnu kana jechuudha ni wareegamnaaf aarsan achisu kan fallaafi jechuudha inni nu aarsan nu kan falle aarsan nu kan fallaaf jechuudha akkana isinillee jechuudha feemasii mataa keessanii qabdanii deema feemasii mataa keessanii qabdanii deema ayyaa makuush daataa naaguuti aktivistiinu qabnu nyaatanii mucattii tanallee laafiftani dhukkee irraa kaaftan dhukkee irraa kaaftan akkuma kennachuu diddee hagatti masan hin jirtu olma deebiti ajjeeltanii lafa jala dabarsitanii isin lafa jala dabarsitanii isin olma deebiti
Ame.